fonqolchi kun kan milkaa'u akka biyyattii dhumarrattu akka sirnaatti immoo sirna biyyattiin kun hordoftu irratti dhiibbaan inni fidu maal ture? Milkaa'u gowwummaa jira bara jijjiiramni kun qilleensa bubbeen fiddeen dhufne lafeedhaan jaarre dhiigaan fidne qoosaan akkasii hin jiru. Qoosaan mootummaan amma jiru mootummaa qabsoo ummataatiin dhufe kaamedha. Kanaaf qondaalota hoggansa mootummaa federaalaa ajjeesuudhaan biyya kana to'annee sirna abbaa irree sirna olaantummaa garee tokko finna jedhanii yaaduun is unthinkable. Kanaaf immoo qophii qabna kana beekuu qaban akka waan akkasii hin godhamu. Fonqolcha tokko geggeessuudhaaf geggeessanii nama tokko ajjeesanii fonqolchanii bakka san taa'uudhaaf qawween qofti gahaa miti. Tarsiimoo siyaasaa barbaachisa. Tarsiimoo hawaasummaa barbaachisa. Kana amma fedhames yoo qophaa'an warra milkaa'uun ture. Haa taatu garuu akka yaadametti naannoo Amaaraa osoo to'atanii jiraatanii mootummaa federaalaatiin walitti bu'uudhaan gaagaamni uumamuu danda'a. Akka yaadanitti saara qofa osoo hin ta'in qondaalota biraa karoorfatan osoo fixanii jiraatanii gaaga'umsa uumuu danda'a magaalaa kana keessatti. Garuu mootummaa fonqolchanii mootummaa biraa jaarran hin yaadamu hin danda'amu. Kana ashuraansii kennuuf hin danda'a abbaa ta'e hin danda'amu. Jeequmsi uumamuu danda'a. Yeroo looraasatti seenamuu danda'a malee mootummaa amma jiru kana hunduu beekuu qaba. Humnoota garasii gosoota humnoonni gara biraallee karooran lafa kaa'ameeti kan seenan. Rakkoon akka ammaa kun akka uumamneef rakkoon Suudaanitti akka uumamneef itti yaadame best option jiru humnoota EPRDF keessaa kanneen haaromsaaf bitamuu danda'an kanneen haaromsa geggeessuu danda'an institutionii jiru sirna abbaa irree jiru diiguurra sirna abbaa irree jiru san jijjiiranii dildila ce'umsaa akka ta'uuf yaadamee lafa kaa'ame. Dildila ce'umsaa san cabsineedhaan deemuun bufiitti jibuudha fida malee jijjiirama akkasiin fidu. Haa ta'u garuu akka yaadanitti utuu namoota baay'ee ajjeesan taate walitti bu'iinsa uumamuu danda'a. Sadarkaa keessattuu seekuritii biyya keessatti walitti bu'iinsa amma tokko uumamuu danda'a. Darbee garuu mootummaa fonqolchanii mootummaa haaraa munni tokko barbaadu jaaruun beekamu. Jawaarmee amma kan ሰሞኑን አማራ ክልል መንገድ ተዘግቶ ሳይ በጣም ነው የሳቁት። የምር እንደኔ የሳቃችሁ ኮሜንት ላይ ሳቁ። እንደ ጀዋር መሐመድ እኮ መንገድ ሲያዘጋ ቄሮ የሚለውን ቡድን ሲያደራጅ እኮ ጥቅሙን ስላወቀ ነው። ምን አይነት ጥቅም አትሉኝም? እንደምታውቁት አዲስ አበባ መሃል ላይ ነች ያለችው። አዲስ አበባን ለመግባት ደግሞ ከአራቱም በኩል ኦሮሚያ ትከባለች። ያ የአዲስ አበባ ህዝብ ማብራት ውሃ ምግብ ለማግኘት ኦሮሞን መጠየቅ አለበት። የኦሮሞን መብት መመለስ አለበት። ስትራቴጂ ኦሮሞ ሴንተሩ ስለሆነ ያ የሚመጣውን የሚገባውን ነገር ሁሉ ሲያግት መንግስት ሳይወድ በግዱ ያን የሱን ጥያቄ ይመልሳል ማለት ነው። አማራ ክልል ሱዳኖች ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ ነው ወይስ ድንበር ዘጋችሁት መሬት መንገድ ዘጋችሁት? ምን እርስ በራሳችሁ ልትዘጋጉ ነው እንዴ? የጎንደርዝ ወደ ባህር ዳር እንዳይገባ ወይም እንደዛ ነው? ያ ካልሆነ የመንገድ መዝጋት ፖለቲካ ለጅዋር ስትራቴጂ ብቻ ነው የሚሆነው። ለቄሮ የተሰጠው የፖለቲካዊ ሲስተም እንጂ ለእናንተ የሚሆን አይደለም እንዴ? ራሱን በራሱ መጉዳት በጣም ከባድ ነው። ወደ አዲስ አበባ ለመግባት ስታስብ ኦሮሞን ማስጠየቅ ስላለበት መንገድ ዘግቶ ፖለቲካ ሰርቷል ጀዋር መሐመድ። የሰው ነፍስ ሳይጠፋ በትንሽ የሰው ኃይል የራሱን ፖለቲካ ተጠቅሞበት አልፏል። ይሄንን በሶሻል ሚዲያ ቀርጾ በዚህ በቃ መሬት ላይ አውርዶ የሰራው ጀዋር ብቻ ነው። ከዚህ በኋላ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሆነ ፖለቲካሊ እንደዚህ ሀገር ውስጥ ያደራጃለው ማለት አችልም። ምክንያቱም ያደረገው ማን ነው? ጀዋር ብቻ ነው።
ጀዋርን ማደንቆ አንድ ጎን ይሄ ነው ቄሮ ሚሊዮን ቡድን አደራጀ ስትራቴጂ ነደፈ እንያንዳንዱን መንገድ ዘጋው በቃ ያን ደሞ መመለስ አለበት መንግስት ደሞ የሱን መብት ሲመልስ መንገዱን ከፈተ ያ ነው ኦሮ አማራ ውስጥ መንገድ ዘግተ ምንድነው ሐሳባቸው እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልን